inni wajjiniin ilaalu seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 13 nan dubbisa. Museen immoo saba sanaan warri Gibxii warra arra argitan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa waan hin agarreef hin sodaatinaa, jabaadhaa dhaabadhaatii arra gochaa Waaqayyo si fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa, amma isiniif lola isin gabii argadhaa jedhe. Mata duree wajjin ilaalu Waaqayyo waan ati argitu caala cimaadha. Isa ija kee argite, isa gurra kee dhageesse caala Waaqayyo isa cimaadha. Mee Waaqayyo cimaadha laame? Egaa iddoo kanarratti sabni Israa'el garbummaa keessa akka ture beektu. Yeroo baay'ee isinitti lallabama, yeroo baay'ee dhageessaniittu. Gooftaan Yesuus Kiristoos rakkina saba isaa argee gaafa saba Israa'el biyya Gibxiitii baasuu barbaadu Museedhaan kaase Waaqayyo. Kakuu Waaqayyo isaaniif kakate keessaa inni kun jecha isa cimaadha. Warra arra argitan kana lammaffaa deebitanii akka hin argine jedhe. Warra arra argitan kana, rakkina arra argitan kana, warra sirreebu kana warra argitan kana deebitanii akka isin hin argine jedhee jala muree lammaffaa bara baraan warra isaan qoru kan, warra isaan ari'atan kan akka hin agarreetti lafa kaa'e. Sabni Israa'el Gibxi keessaa karaan ittiin ba'u karaa lama ture. Garuu Waaqayyotu karaa galaana diimatiin akka isaan ba'aniif gara Kaanaan akka dhaqanii Waaqayyo isaanii eeyyame. Karaan biraa garuu daandiin karaa Filisxaayaa irraa ka'ee gara Kaanaan geessu jira ture. Karaan Filisxiyaa irraan dabarsu sun Kaanaan dhaqu suni rakkoo guddaa qaba. Karaa sanirra kaampii warra Gibxii ijaarramee jira. Namni illee achiin darbuu hin danda'u, gara Kaanaan dhaquu hin danda'u. Loltoota ciccimootu karaa sana cufee jira. Ba'uu boqonnaa 13 lakkoofsa 17 yoo dubbiftanii hin argattu. Waaqayyo egaa maal godhee saba kanaanii karaa Filisxiyaatiin akka ba'an odoo hin taane karaa galaana diimatiin akka isaan deemaniif hajaja kenne Waaqayyo. Daandii ofii kee filattu caala, daandii Waaqayyo sii filatutu caala. Waan ati ija keetiin agartu caala, waan ati ija keetiin agarreetu irra sii caala. Waaqayyo waan ija isaanitti mul'atu odoo hin taane waan ija isaaniitiin hin mul'anne iyyuu dinqii gurguddaa gochuudhaan yeroo ka'e argina. Karaan ittiin salphaatti Kaanaan ga'uu danda'an Waaqayyo karicha hin eeyyamne. Maaliif? Tokko loltoota Gibxii achirra jira. Lammata deebi'ee sabni kun yoo lolli itti baname qophii lolaa waan hin qabneef gara biyya Gibxiitti deebi'uu waan danda'aniif, karaa dhadhacha'uu waan danda'aniif, dallansuun uumamuu waan danda'uuf, qophiin addaa waan hin jiraanneef Waaqayyo karaa daandii warra Filisxiyaa sanaan gara Kaanaan akka dhaqan Waaqayyo hin eeyyamne. Karaa isa yoo ta'e Waaqayyo filanneef rakkoo lama jira waan ta'eef. Saba kanaan Waaqayyo gaafa karaa galaana diimatiin akka ce'aniif isaaniif eeyyamu manaa isaan baasu waan sadi gurguddaa Waaqayyo saba kanaaf waadaa gale. Sabni kun waan gurguddaa sadi abdatee manaa bahe, waan gurguddaa sadi baatee manaa bahe. Wanti isaan baatanii ba'anis, wanti isaan abdatanii ba'anis waan sadi gurguddaadha. Tokko sabni Israa'el gaafa Gibxii keessaa ba'an lafee Yoosef fuudhanii ba'an. Seeruma uumamaa boqonnaa 50 dhattanii yoo dubbistan biyya Gibxii keessa Yaaqoob, Yoosef warra kan sanaan dura du'an lafee isaanii baatanii deeman. Seenaa dhalootaa baatanii deemu. Ganneen deemnoodhaan Waaqayyo biyya Gibxii keessatti Yooseffaatti, Yaaqoobfaatti dubbateera. Akkas jedheen ilaa'el yoo ati galuudhaa baatteyyuu lafeen kee Kaanaan keessatti awwaalamu. Abbootiin kee achi dhaalu waan ta'eef warra hamaa gidduutti, warra diinaa gidduutti bara baraanatti muuziyeemiin taatu. Maal taataree qomoo kee faana biyya Kaanaan dhaquu qaba lafeen kee jedhe. Tokko tokko seenaa namaa irraanfata. Namnamma makkasaa wal irraanfata. Sabni Israa'el gaafa Gibxiidhaa ba'an tokko lafee abboota isaanii keessaa fuudhanii gara Kaanaanitti fuudhanii ba'an. Lammata deebi'ee kakuu Waaqayyo isaanii gale fuudhanii ba'an. Sadaffaa irratti abdii Waaqayyo isaanii gale fuudhanii ba'an. Kanaan ala wanti isaan fuudhanii ba'an hin jiru. Arras waan siidhama. Waan sagalee Waaqayyo siin jedhu arra fuutee baata taanaan, kakuu Waaqayyo sii gale fuutee baata taanaan, abdii Waaqayyo sii gale fuutee baata taanaan, omtuu karaa sin dhaabu, jalloonni karaa sin dhaaban, lolli karaa sin dhaabu, bishaan karaa sin dhaabu, abaarsi karaa sin dhaabu, karaa dheerachuun karaa sin dhaabu, lafa yaaddame sana dhattee numa geessa. Meelilleen hin jiru nan gahan jedhume. Sabni sun waan Waaqayyo jedhe dhaga'anii fudhatanii hubatanii isaanii gal wantoota haadha abboota isaanii, seenaa abboota isaanii sirriitti fudhatanii ba'an. Kakuu biyya dhaalta jedhu dhaga'aniiru. Abdii ijaan argita jedhu dhaga'aniiru. Waan sadan kun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni Waaqayyo sinii kakate, namoonni abdii qabdan,
namoonni immoo waa sagalee waaqayyoo kana dagachuu diddanii eeggatan as keessa jirtu taanaan siin galaanni diiman karaa siin dhaabu. Kanarraa kan ka'e kaa waaqayyo karaa Filisxiyaa dhiisetu karaa galaana diimaa isaanii filate. Maaliif karaa sana isaanii filate? Tokko ulfina waaqayyoo akka argani, hojii waaqayyoo qofa akka argani. Waraana nodontaan, jallisiidhaan nodontaan, gimbii ijaaruudhaan nodontaan, tooftaa falaasama isaanii nodontaan, tooftaa waaqayyootiin bishaan akka tulluutti akka dhaabatu akka arganiif. Misiraachi argee golkaasiga deemtanii warri dhaabattanii deemsan dhaabinaa waaqayyoo ce'aadha. Mootichi Fariyoon immoo waan dhagaye karaa kana silaa'e Israa'eliin karaa dabartuun qabdu galaana jiraa'e. Karaa daandii Filisxiyaa immoo loltoota ciccimoo achi kaa'e akka isaan Gibxi keessaa Kanaanitti hin dabarre. Yoonaa'e sabni Israa'el raataanii joonjaanii galaana qarqara walii gadi yaa'aa jiru. Qabnee deebifnee kaan ajjeemnee kaan garboomsina kaan waxii waccisiifna kaan qoraan falachiifna kaan dhokkee dhoomsifna jedheet karoorfatee bahe fardeen dhibba jaafeetee bahe. Siifeetee manaa baheera ati jalaa mallatta. Mootiin namni hin gaafas maalika dubbiin amansiisadha. Maaltu fuuldura jira waan ta'eef galaana jira waan ta'eef. Saba duuba isaa rakkoon jiru saba fuuldura isaa rakkoon jiru waaqayyo jecha kamii dubbate waan lama gurguddaa itti dubbate waaqayyo. Gaafa rakkinni sitti baay'atu gaafa riyaa sigatu gaafa qomoo sigatu gaafa hojii sigatu gaafa sadarkaa sigatu gaafa dookumentii sigatu gaafa waldaa sigatu gaafa abbaa sigatu gaafa haati sigatu waaqayyo waan lama sitti dubbata. Harka kee ol kaasi. Tokko hin sodaatin jedha waaqayyo. Lama jabaadhuu dhaabadhuu jedha waaqayyo. Itti daa'imni harka raasii nama simatee jiru kana waaqayyo waan lama siin jedha gaafa rakkinaa jedhi. Tokko hin sodaatin jedha. Lama jabaadhuu dhaabadhuu siin jedha. Waa'ee sodaa kaasuu maaliif barbaachisa? Duuba isaanii Fariyoontu jira. Fuuldura isaanii galaana diimaa jira. Yeroo itti namoonni hedduun as keessaa kan daangeffamtan karaan keessan fagoo kan ta'e mul'ata gurguddaa kan qabdan lolli kan isinitti baay'ate yeroo hundumaa kan dhiphattan yoo jiraattan as kan jirtan iddoo biraallee kan jirtan dhagaa waaqayyo akkana isiniin jedha. Hin sodaatin jabaadhuu dhaabadhu baranni bara kee taa'aa jedhe waaqayyo. Hin sodaatin manaa baatee galma keessaa jedhe waaqayyo. Sammuu mootii sun yaaduu fi sammuu waaqayyoo yaadu gargar. Sammuu sabni sun yaaduu fi sammuu waaqayyoo yaadu gargar. Yaada namoota sadiitu gargar. Waaqni kan biraa dubbata, sabni kan biraa jedha. Sabni gungummii keessa jira. Maal kana amannaadhaan biyya Gibxii keessatti iddoo awwaalchatu dhiphate. Maal odoo achitti awwaalamne irra ta'e yaa Musee. Akka kana jedhan kan isaan godhe immoo oduma isaan ta'anii iddoo tokko ta'anii yeroo odoo isaan hin qajeelin galaana diimaa fuulduratti ilaalanii gaafa isaan ta'anii abdii kutatan waggaa akkana ilaalanii mootiin Gibxii fardeen dhibba ja'a ilaa isa maal fakkaatu isa garbuu nyaatu isa ruuzii nyaatu isa waa nyaatu isa dhanni isaa yeroo meeqa dhiqamu akkanatti ilaala gachana baateet fardeen dhibba ja'a akkanatti qophaa'eera dirrisee dhufuudhaaf. Achi booda Museen yaa waaqayyo dubbiin ta'uu didde kaa waaqayyo dubbiin ta'uu didde annumaa taate jennaan akkas jedhee waaqni ammuma kana dhaame waaqni irra ammuma kana waasiin jedhaame. Waaqayyo bira beellamni hin jiru hammuma kana waaqni akkana siin jedha harka kee ol kaasi. Hin sodaatin hin dabartaa jedhe waaqayyo. Hammuma kana waaqayyo kanuma siin jedhaa jira. Saatuma kana waaqayyo kanuma siin jedhaa jira. Hogganni farda fiishkaa fuudhuudhaaf qophaa'ee fardeen dhibba ja'a qophaan waggaa kana laalanii fuuldura isaanii lagaa jira. Fuulduraan marfamaadha duuban marfamaadha. Akkas jedhe waaqayyo Museetti dubbate. Akkas jedhe saba kanatti dubbate amma jedhe har'a jedhe waaqayyo. Hamma har'a harka kee ol kaasi. Hamma har'a waa fuutee baata. Hamma har'a hin dabartaamin jedhe maal. Ammuma dabartaa har'uma dabartaamin jedhe maal. Waaqayyo egaa karaa namni darbee hin beekne nama dabarsa. Karaa namni darbee hin beekne kan darbu nama kakuuti nama abdiiti. Tokkichuma waaqayyo sagalee erge akka jettuun saba kanaan warra Gibxii kana ilaali warra Gibxii kanaan warra amma argitan kanaan arraanachi yeroo lammaffaa ija keessanii hin agartan. Warra Gibxii kana jara gama dhaabatan kana har'a booddee lammata hin agartan. Warra Gibxii har'a argitan kana deebitanii hin agartan jedhe. Lammaffaa jedhe waaqayyo. Lammaffaa dhaloonni keessan hin argu isin hin agartanii ijoolleen keessan hin argani maal godhuu barbaade waaqayyo. Maal godhuu barbaade waaqayyo. Tarkaaffii akkamii fudhachuu barbaade waaqayyo. Tarkaaffii nama kamiyyuu hin dadhabsiifne uumama geggeesse waaqayyo. Waaqayyo uumama fayyadame namni uumama isaati bishaan uumama isaati lola uumamaaf uumama gidduutti bane
bishaalumaan warra waa baatee deemu kan haree sok kan dura fardi si yaaphatee dhufani kan dura fardi isaan baatee dhufe hamma immoo dabare isaantu farda baate gaafa bishaan seenan fardaaf nama walii wallaallan fardaaf loltuu walii wallaallan fardaaf warra karaa namatti cuftutu wallaallan fardaan warra habdiidhaan manaa bahe daangessuudhaa baatetu walii wallaallan fardaan galaana diimatu guutuu ta'e ilaa ol fuudhe waaqayyo gadi galabbate waaqayyo meeshaa isaanii gurguddaa gadi galabbate waan isaan karoorfatan hunda waliin dhaye sana booddee sabni Israa'el erga gamatti ce'anii akkuma isaanii ceena gaafa jedhan bishaan walitti deebi waan lama fayyadama waan tokko nam tolcheedhaan sirraa kaasa uumamaan sirraa kaasaa min jedhe mee fayyoo iddoo san dubbisee mala seera boqonnaa 13 lakkoofsi 17 waaqayyo saba sanaaf karaa akka filate karaa isaan karaa waaqayyoon filatin oo deemanii hin qaana'u hin lolamu duubatti akka isaan hin deebineef karaa filxiyaa akka isaan ba'an hin goone karaa loltuun warri Gibxii jiru dhiiset karaa lolli hin jirre karaa bishaan jiru karaa namni yaan karaa mootiin Gibxii hin galu na jalaa galu dhee yaannet waaqayyo daandii godhe qayyi ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 12 dubbisime 12 13 irraa ishii akka kana jedha Museen immoo saba sanaan laala warra Gibxii warra har'a argitan kana warra Gibxii warra har'a argitan kunoo gama dhaabbatan sana kunoo deebitanii akka lammaffaa hin argineef deebitanii lammaffaa akka hin agarreef hin sodaatinaa tokkoffaa hin sodaatinaa jabaadhaa dhaabbadhaatii jabaadhaa dhaabbadhaati har'a gocha waaqayyoo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaala har'a gocha waaqayyoo isin fayyisuudhaaf raawwatu dhaabbadhaa laala hojii isin hin barbaachisu meeshaa isin hin barbaachisu ol kaasii kai aan ulet sos aratti isin barbaachisu dhaabadhuu laali kan jedhiiti waa waaqayyoo isin kun yeroo diina kee galaanatti naqame nama dhiisitii bishaantu nama waaqatii ulfina kenneya ati namanna kabajuu dide jetta waldaanna kabajuu dide jetta hiriyaanna kabajuu dide jetta iyyuumanna balleessa jetta maallaqan nabe jetta nama Yesuus Kiristoos abdatee manaa ba'ee bishaanuu kabaja laata daandii taa karaa darbaadha haleluuyaa darbaa isii eeyyamameedha darbaadha harka keessa kaas darbisii jedha waaqayyo irraa abin jedhe maaloo darbisii jedha sagaleen tokko dhufeera darbisii jedha waaqayyo ganama kana darbi tarkaafadhu siin jedha waaqayyo ganama kana darbi dabartaa siin jedha waaqayyo waan lama jedhe tokkumaa jedhe hin sodaatina maal barbaade waaqayyo bakka amma kana booddee akka biyya Gibxii hudduu keessa hidhitanii cidii miti amma kana booddee ciqilee sirra kaa'uun hin jiru amma kana booddee garbummaan hin jiru amma kana booddee harrabsamuun hin jiru amma kana booddee abbaan ergee karaa raasii deebisuun hin jiru kanaaf jedhe hin sodaatin waan argaa jirtu kana hin sodaatin balaqqisa kamaa kana sodaatin fatana sirra ga'e kana sodaatin olola sirra jiru kana sodaatin hirrifatin waa'ee kee waa ta'uudhaaf jira jabadhaa dhaabadhaa harkan kennina jabadhaa dhaabadhaa bitaa mirga keessanii sodaatina jabadhaa dhaabadhaa galaanni kun irratti waatu taara jabadhaa dhaabadhaa warri duuba keessan jiru kun fuuldura keessanitti darbu dura sintu darbu uumamatu iddoo isaatti deebi'a tartiiba gashee waa egaa jaraafuu karaan ba'eera guskii jamarraay ay kootu nyaata amma harka golgaas akka keetan gulufa jedhee miila isaanii hafisa waaqayyo isaaniifuu karaa ba'eera jedhee gaafatti gulufu waaqayyo immoo akkana jedha mooticha Fariyoonii sammuusaa hadoochi namni gaafa sammuu ishee hadootu waan gaarii nuti ani jireenya biyya lafaa kana keessa anaan kan maammasaa ani jibbu hin jiru maammasaa beektu iddoo tokko tokkotti boojitoo jedhamu iddoo tokko tokkotti maammasaa jedhamu muka gabaabduu tokko beektu maammasaa beektaa dhimmi nama si mari jiru kana beektu muka gabaabduu takka an bakka marqaatiin dhabame an barbaree fi shiroo wal lolchiiftu tokko muka kabaja hin qabne salphattu akkasiin agarre shiroof dhadhaa wal baxabbachiiftee wal lolchiifti maqaa kan qabu immoo ishiidhaan an biyyarraa baa'uun godhanii ilaalu walitti naxxee bu'aa kan barbaadu an akka muka gabaabduu ishii maammasaa jedhamtu sana na aarsu hin jiru biyya lafaa kana soogidda barbaree waliin baxabbatte ishiroo barbaree waliin baxabbatte bishaaniif foo waliin baxabbatte akkanatti ittiin kokorsanii distii keessatti ittiin kokorsanii waliin dhoofte walii wallaalchifte walitti naqxe walii wallaalchifte an maqaa qabu immoo an biyyi ishee irraa baa'u immoo waliin dhooftu aca barbartuu meeqa jira nama walitti buusuudhaan nama walitti naquudhaan maqaa nama balleessuudhaan maqaa kan argattu muka gabaabduu arga golgaas balaafamtuu muka kan kabajan been han soogiddaa kabajan kennin han barbareedhaa kabajan kennin han shiroodhaa kabajan kennin madadaa duuchaa iddoo tokkotti argatte waliin dhooftee baxabbatte
dubartoonni duuchaan kanuma ishee arraabaa oolu. Ana arraabamushi awwal fitee walitti nammu tokko. Tonkolanyaan jiran nama walitti naqee dhaamsa keessaa barbaadu. Nama walitti buusanii, nama walitti naqanii, maqaa nama balleessanii bu'aa argachuudha kan deeman jiru. Harka golkaas. Waaqayyo ishii si baxabbatu nan ishii baxabbatadha. Waan meeqa walitti maktiya? Tokko bishaan, soogidda. Yeroo barattu waxii godhateen beektu shiroo shunkurtii billaadhaan qaxaqaxanii wayyoo doo jedhu shunkurtii isa bakkeetti biyyi jallisii meeqaan hojjate fidee dudda billaadhaan dhodhaanii eessa geessudha? Ishii bira geessudha. Waliin maktuudha maqaa ishii muka gabaabduu sana an akka ishiin aarsi hin jiru guban. Maaloo dokkanumatti keessa naqaniituma danda'amee ibiddumti bisheessee gallakkise. Baxabbaxxuu muka shiroon hin hafu barbareen hin hafu kun akkanatti waliin dhoofti dubartoonni duuchaan akka nama kun safuu soogiddaan jiru safuun barbareen jiru. Baxabbattee walii geesse baxabbattuu safara keessa harka golkaas. Afuura baxabbattuu afuura odeessituu waaqayyo sirraa kaasu. Buna irratti walitti qabdee si baxabbatti safaratti walitti qabdee si harka golkaas. Afuura karaa Yesuus sirraa kaasa. Si argatte ati maa seente distii ishee diinna masumatti jiru kan hin seenin jedhee lafa ishee achi seentee bahuun hin jiru. Waliin baxabbatuuf ka'e muka xiqqoo ta'e fariyoon baxabbatuuf saba kana baxabbatuuf kaan hidhaatti baxabbatuuf kaan ajjeesuuf gaafa inni ka'u waaqayyo akkas jedhe elaa sammuusaa dhagaa godhe hina dooche sammuusaa gaafa keessaa fuudhu waan godhu wallaale honnee keessa kaa'edha waaqayyo achi diina sitti kaasetti asii immoo daandii sii bana bara namni sitti ka'u bara namni si tuffatu bara of sodaatte bara dhaabachuu dadhabde barri sun bara keetti harka golqabu. Bara namni silkii sirratti cufe bara namni maqaa kee ammeessu bara kabaja dhabdee nama keessaa ala baate hankeen jedhaa jira elaa ergaan kun kan keeti elaa waaqayyo natti dubbataa jira bara warri jireenya kee waliin dhaan baay'atan waaqayyo gidduudhaan si oolcha sin jedhaame jedha. In geggeessa kan shanyee waan sirraan geggeessa na sirraa geggeessa waaqayyo yoo ishiin didde immoo jiraatti luka tokko irraa ajjeesa maal fidda waanni kee jabaadha karaa waaqni si filate irra deemaa. Karaa waaqni si filate irra deemaa. Karaa ofii kee filatin karaan ofii kee diina marfamaadha. Karaan ofii kee irraa kaambii cimaa jira. Karaa ofii kee irraa rakkoo guddaa jira. Karaa Filistiyaa irraa kaambii cimaa jira. Gibtoota baay'ee jira. Warra nama dhaan baay'ee jira. Karaa kun hin jirre karaa waaqayyoo baas. Maali waaqni achiin darbuu hin danda'u warri jedhanii gaafatan jiru. Jarattii sana fixee dabarsuu maa dadhabe jennaani miti. Sabni kun boru waaqa wajjin jiraata. Tokkoffaa harka waaqayyo kophaatti akka argu. Waan ga'een isaanii keessa hin jirre akka baran. Waan ga'een nama biraa keessa hin jirre tuttuqaa kan hin barbaachisu. Waaqayyo kana godhe bara baraan akka jedhaniif bishaan keessa daandii dabarse. Lammaffaarra bara baraan galateeffachaa akka hafan. Wanta sin dhaga'uu didee isin rakkise harka golqafadhu. Si dhaga'uu dide si rakkisaa jira. Waaqayyo waan sana addaan kuttee dabartaa. Bishaan sin dhaga'u siin ajajamu. Bishaan sin dhaga'u sin baqatu. Garuu jedhe waaqayyo waan si dhaga'uu dide sanaa jedhe waaqayyo haala ajaa'ibaatiin gidduu kuttee dabartaa. Bakka walitti qabee sirraa geggeessanii waaqayyo. Mee walitti qabeedha. Jedhaa kaa. Yeroo mootichi Fariyoon fardeessaatiin galaana diimatti seenu ansin garramu. Museen shakkii wayii tokko keessa galeera gamatti ceetti. Jarri kun dhufanii maalan godha jennaan qoy walaa sassaabanii. Walaa sassaabdu diinni kee. Walaa sassaabdu erga tokko sirraa geggeessa waaqayyo. Walaa sassaabanii. Walaa tokko yoo akka namne tokko akka duubatti namne tokko galee formeeshinii akka hin kennine bara baraan hin agarta waan jedheef jarattii si barbaaddu kun tokkicha doolafiin bara baraan awwaallamtee hafti malee bara baraan sanyii ishii tokko hin agartanii jedhe waaqayyo. Gaafuma sanaa kaasee waaqayyo warra Gibxii fi Israa'elii gidduutti bara baraan akka waliin agarra. Wal funaansisaa jira yeroo tokko xonqaawota wayiitu gara sultaa kana kaaniiti mooraaf gara Goojjam deemu. Makiinaa doolfinii qabatanii xonqolaadhaaf dhaqu. Wal beeku waliin nagaduu gara nama 9 ta'aniitti makiinaa tokkicha qabataniitti erga tokko xonqolaa hojjechiifachuudhaaf dhaqan. Gaafa san karaa ga'ani waaqayyo immoo ergaa dubbachaa jira dhan konferaansi irratti. Diinota keessa walitti isinii sassaabeera. Gidduu kanan isin irraa shanyaa. Waannaa ishii walitti isinii qabeera. Ishiin hambaa taatee haftuu sodaatina ishiin hin naati. Bakka tokkotti walitti qabee taaskii tokkittiitti minibaasii tokkittiitti 8 ishii walitti qabee waaqayyo kontoraata fuusiseet achumatti godhee hambisee waaqayyo. Amma gisee waa ta'u baay'een booyi wayiif sirraa geggeesse waaqayyo. Garraamii koo yoo firee mukaa
Fumutti baalli cite simboossaati. Etta hidhii sitti bare. Namni iyyuma keessatti guddate hidhiin isaa maamma wal tuqa. Jedha akka ijoollee aannan dhabde. Achuma jechuu barbaada. Sooressota hidhiin isaanii waliin tuqu. Nyaannoo hidhii isaanii furdisa. Hanqi rakkinna hidhii xuuxuun kan wal biraa sigee harka golqaban. Afuura hidhii xuuxuu Waaqayyo ganama kana sirraa kaasa. Gadadoo sirraa rukutu Waaqayyo. Dhiphina sirraa rukutu Waaqayyo. Sabni Israa'el anatu beekadhani. Karaa waan isinii filate deema.